Manni barnootaa Kaamaaraa guyyaa maatii barattootaa kabajee. Sagantaa kanarrattis maatii barattootaa gidduutti dorgommiin tapha garaagaraa kan geggeeffamee fi daa'immanis tapha garaagaraa taphataniiru. Hoogganaan mana barnootichaa Mr. Hajii Adam barbaachisummaa sagantaa kanaa daa'imman waggaa guutuu barnoota irra turan waan ta'eef yeroo barnootaa fi qormaata xumuran kanatti akka bashannananiif ta'uu himan. Manni barnootichaas qulqullina barnootaa galmaan ga'uuf hojii baruu fi barsiisuu haala gaariin adeemsisaa jiraachuu himanii kana cinattis daa'imman aadaa isaanii baraa akka guddatan taasisaa jiraachuus dubbatan. Saganticha gochaa kan jirru yeroo guutuu waggaa guutuu barattoonni barachaa turanii isa duwwaa odoo hin ta'in amma xumura waggaa waan ta'eef qormaata fudhatanii qormaatan booda immoo barattoota xiqqoo bashannansiisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ijoolleen mana barumsaa keessatti hiriyoota isaanii wajjin maatii wajjin yoo bashannanan kominikeeshinii isaanii sirriitti guddisa jennee waan amanneef isaaf qopheessina na kaayyoon isaa kanuma. Maatiin daa'immanii sagantaa kana irratti argaman yaada Adaamaa Broadcasting Serviceif kennaniin sagantaan akkasii qophaa'uun daa'imman hiriyoota isaanii waliin yeroo gaarii akka dabarsaniif gargaara jedhan. Abbaa maatiiti ijoollee lama asii qaba. Sagantaa bareedaadha. Guyyaadhuma barumsaa waan ta'eef ijoolleen akkana wal gahanii maatii wal gahanii akkana taphachuu tokkoffaa sammuu isaaniitiif bareeda. Maatiidhaaf illee waan gaariidha. Ijoollee argiti. Danki yaa hawwi Adam jedhama. Barataa kutaa afuraffaatii fi barattuu kutaa lama as keessaa qabna. Yasmiin Abdulaziz fi Musaab Abdulaziz jedhamanii guyyaan irraa hedduu takka namatti tolaa nu isaanii miti nutu hedduu takka gammannee osoo daa'imman taanee hojii taphannee jechaa jirra hedduu namatti tolaa. Daa'immanis sagantichi qophaa'uu isaatti gammaduu himan. Dursee waan carraa kana naa kennitaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Musaab Abdulaziz jedhama. Kutaan kan irraa dhufe kutaa afuraffaa caala. Yaadadha baay'ee namatti tola. Bishaan illee jira, askiriim illee taphoota adda addaatu jira namatti tola.